imo nama guutummaan guututti osoo abbaan sun hin beekin akkamitti ofirratti hidhuu dandeenya akkasumas imo keenya yoo xalafame akkamitti ofirraa beekuu dandeenya yoo beenne hoo akkamitti ofirraa keessaa baasuu dandeenya lakkoofsa jaalalleen tiyya imoon qabdu nan beeka akkamittiin imo isii waliin fayyadamuu danda'a waan isiin guyyaa guyyaan imo irratti namaan haasoftu sagalee isiin namaaf ergituu fi sagalee namni isiif ergullee akkasumas footoo namaaf isiin ergituu fi kan namni isiif ergullee dhossaan akkamittiin ilaaluu danda'u osoo isiin hin beekin sagalee sanillee dhossaan akkamittiin dhaggeeffatuu danda'a gaafii namoota baay'eeti deebii keessan guutuu viidiyoo kana keessa argattu hanga dhuma viidiyoo kanatti like share subscribe gochuu hin dagatinaa amma kallatti mankara baromsaa isin dabarsa nan deebi'aan eega hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaale imo nama akkamitti xalafuu dandeenya gaafii maamiltoonni keenya yeroo baay'ee irra deddeebiin na gaafatan keessa isa ijoodha jechuudha gaafii keessaniif deebii guddaa kan ta'u furmaata kan isiniif ta'u viidiyoo kana isiniif hojjadhee dhufe hanga dhuma viidiyoo kanatti seeraan isteeppii kana hordofaa jechuudha irra booda deebitanii gaafii imo hin gaafatanii jechuudha hordoftoota kiyya kallatti maankara baromsatti yoo isin dabarsu imo nama guutummaan guututti kan xalafuu dandeenyu karaa lama qofaan xalafuu dandeenya karaa lamaan ittiin xalafuu dandeenyu viidiyoo kana karaa boodarratti kan isinitti himuta amma durarratti kan isinitti himu hordoftoota kiyya namni yoo nu xalafe imo kana akkamitti beekuu dandeenya imoon keenya yoo xalafamee jiraate akkamitti beekuu dandeenya yoo namni keessa jiraate akkamitti keessaa baasuu dandeenya kan jedhuun isin argisiisa imo lamaan irrattu amma imo kanarratti isin argisiisa yeroo tokkoof imo keenya keessa ni seenna sana booda imoon keenya yeroo haala kanaan nuuf bane maal goona asirratti ol dhufnee profaayila keenya kanarratti cuqaasnee gara fuula duraa deemna sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa kan nurraa eegamu asirratti gadi buunee seetingi ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik goonee gara fuula duraa deemna mallee sana booda haala kanaan nuuf banama imoon keenya xalafamuu fi xalafamuu dhabuu karaa lamaan ilaaluu dandeenya duraan karaa tokko qofaan imoon karaa nuuf godhe jechuudha amma garuu imoon eega update ta'ee dhufe boodan jechuudha karaa lamaan akka ilaallu nu taasisee jechuudha hordoftoota kiyya karaa lamaanuu isin argisiisa keessanillee karaa kana lamaanuu yoo kan hin qabaanne ta'e imo keessan haarawamsaa jechuudha update godhadhaa jechuudha karaa tokkoffarratti asirratti kun akkuma argitan jechuudha manage device ka jedhu kana duraanuu ofirraa qabaa jechuudha imoon karaa lammaffaan inni amma nuuf fide immoo kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha sanillee amma asumarratti isin argisiisa manage device ka jedhu irratti yeroo tokkoof cuqaasee gara fuula duraa deemaa jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya asirratti amma jechuudha imo kana yoo namni kan keessa jiraatu ta'e multi device ka jedhu kanallee haala kanaan akka isin cufattan immoo kana dura isinitti himeen ture jechuudha faayidaan isa kanaa jechuudha imo keessan akka namni isin duuba seenuu hin dandeenye godhaa jechuudha hordoftoota kiyya isa kana yoo bantan jechuudha namoonni imo keessan lakkoofsa keessan argate imo keessan cabsee seenuuf carraa isaa ni banaafi jechuudha carraa bal'aa kennaafi jechuudha kana yoo cuftan carraan isaa baay'ee itti dhiphataa jechuudha tole asirratti kun amma kiyya qofaatu keessa jira imo kana keessa namni hin jiru jechuudha hordoftoota kiyya imo kana keessa oo namni jiraate eessatti nuuf fida jala kanatti nuuf fida jechuudha gubbarratti bilbila isin itti fayyadamaa jirtan isinii fidaa jechuudha jalatti immoo imo nama sanii jechuudha biyya namni sun irraa seeneellee waliin isinii fidaa jechuudha isin maal gootanii isuma kanarratti gadi cuqaastanii jechuudha gama gadii kanatti log out isiniin jedha yookaan delete godhii isin jedha jechuudha gadima buutanii asitti log out gootanii ofirraa keessaa baaftu jechuudha haala saniin ofirraa keessaa baasuu dandeessan hordoftoota kiyya tole karaa lammaffaa hoo akkamitti ilaalla ka jedhu uf duuba deebi'een isin argisiisa karaa isa lammaffallee ilaaluuf jechuudha osoo as keessaa hin bahin jechuudha asumarratti as deebitanii jechuudha account and security ka jedhu kanarra cuqaastanii gara fuula duraa deemtu jechuudha irratti cuqaaseen jira sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufa hordoftoota kiyya asirratti gaawaa hedduutu jira amma asirratti jechuudha haaraan amma inni nuuf gadhiise update godhee nuuf gadhiise isa kana jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf isa kana duraan hin qabu jechuudha imoon asirratti amma immoo isa kana haaraa nuuf gadhiise jechuudha login protection ka jedhu kana akkuma argitan asirratti haaraa nuuf gadhiise jechuudha irratti cuqaasna jechuudha login protection ka jedhu kanarratti yeroo tokko irratti kilik goonaa jechuudha
sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya asirratti kun akkuma argitan asirratti basic protection nuun jedha jechuudha asirratti jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf amma warreen YouTube fayyadamtan baay'een ni beektanii akka two step verification itti guuttan nu sani jechuudha fakkeenyaaf amma isa kana yoo kan bantanii kan dhiistan fakkeenyaaf amma isa kana yeroo isin haala kanaan bantan jechuudha asirratti maal goona akka nu okay goonu nu gaafata jechuudha sana booda sanduuqni haala kanaan nuuf banama jechuudha kana jechuun amma login protection jechuun fakkeenyaaf yeroo ergaan adda addaa jechuudha bilbila keenyatti seenu jechuudha guutummaan guututti imo keenya namni seenuuf deemu jechuudha kallatti maan nutti mul'isaa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafu jechuudha isa kanallee haala kanaan ni cuftuu jechuudha cuftanii dhiiftanii jechuudha maaliif imo keessan namni tokkolleen akka hin seenneef isin gargaaraa jechuudha kanallee haala kanaan cuftanii bira darbituu jechuudha asirratti illee yoo gadi buutan hordoftoota kiyyaaf trusted device verification nuun jedha jalatti gadi buunee irratti cuqaasnaa jechuudha kan jala jiru kana yeroo tokkoof kilik irratti goonaa jechuudha sana booda haala kanaan bilbila nuti fayyadamaa jirru haala kanaan nuuf fide bilbila keenya jechuudha information isaa hundaa'u haala kanaan keessatti nuuf kaa'aa jechuudha guyyaa nu imo kana update goonee fi yookaan login goonee seenellee haala kanaan asirra nuuf kaayaa jechuudha namoonni birallee yoo keessa jiraate haaluma kanaan isiniif dhufa irratti cuqaastaniituma log out gootanii ifirraa keessaa baasuu dandeessanii jechuudha haala kanaan sirreeffattu namoota imo keessan xalafee dhossaa waan isin namaa naasutan isin dhaggeeffataa jiru haala kanaan ifirraa eega keessaa baaftanii akkamiin nama xalafuu dandeenya hiriyyaa keenya yookaan jaalallee teenya akkamiin imo irratti xalafuu dandeenya nulleen akka namni dhossaan nu xalafe kanatti akkamitti dhossaan nulleen xalafuu dandeenya gaafii maamiltoonni keenya yeroo hedduu irra deebinna gaafatan keessaa isa ijoodha jechuudha gaafiin kun asirratti hordoftoota kiyyaa an dhaamsa tokko waan isiniif dhaamuu barbaadu keessaa jechuudha karaan lama kan imo namaa ittiin xalafuu dandeessan ni jira isiniin jedheetiin ture jechuudha reefullee jechuudha viidiyoo keessatti jechuudha karaan lamaan jechuudha karaan tokko eeyyama abbaa saniitiin namni sun koodii isiniif kenne eeyyama abbaa saniitiin imo san walitti fayyadamuu ni dandeessan okay isa lammaffaa karaan isa lammaffaan lakkoofsa nama sanii jechuudha forward ofirratti gootanii jechuudha ofirratti xalaftanii akkamitti akka ofirratti xalaftan immoo koodiidhaan viidiyoo darbe keessatti isin barsiisee ture hordoftoota kiyya lakkoofsa nama akkamitti akka forward ofirratti godhan jechuudha yeroo lakkoofsa nama sanii ofirratti forward gootan lakkoofsa nama saniitti yeroo isin imo banatuuf yaaltan kallattii maan koodiin bilbila keessan irratti isiniif ergamaa jechuudha sababnis forward ofirratti gootanii waan jirtaniif ofirratti xalaftanii waan jirtaniif jechuudha karaa kana lamaaniin jechuudha imo namaa guutummaan guututu xalafu ni dandeessanii jechuudha yookaan bilbila nama sanirratti illee aappii gadi buustanii achirraa dhossitanii akka yeroo namni sun imo banatuuf yaale yookaan lakkoofsa nama saniitiin isin imo banuuf yaaltan koodiin bilbila keessan irratti isiniif ergamu jechuudha karaa kanaan imo namaa xalafu ni dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya dhossaan ka jedhu dhossaan akkamitti yookaan otoo abbaan sun nun beekin akkamitti imo namaa xalafuu dandeenya kan jettaniif hordoftoota kiyya fakkeenyaaf duraan jechuudha imo beetta ka jedha kana ni argitan jechuudha imoon beettan kun duraan baay'ee jechuudha nama miidhaa turtee jechuudha imo abbaa barbaannee hatuu dandeenya jechuudha karaa salphaan osoo abbaan sun hin beekin ofirratti xalafuu ni dandeenya jechuudha amma garuu googilli jechuudha sababaa jechuudha waan kana namoonni hedduun jechuudha hincitiin nama hedduu kara kana waan baajirtuuf namoonni waan baay'ee itti wal miidhaniif jechuudha googilli ni cufee jechuudha guutummaan guututtu jechuudha imo kana imo beetta kana jechuudha amma Pilaastoorii irraa hin argattanii jechuudha immoo beektaa kana Google irra jira malee hordoftoota kiyya Google irraa yoo buufattanii tasuma namaan xalafuu hin dandeessanii jechuudha waan tokko namaan xalafuu hin dandeessan jechuudha immoo beektaa kana mana maaliif Google-atu cufe sistema kana Google-atu cufe jechuudha duraan illee immoo karaan ittiin nama xalafuu dandan karaa immoo beektaa kanaani amma immoo nama karaa anamma isiniin jedhe kana alatti immoo nama dhossaan akkamittiin xalafadha ka jedhu kuni barnoota kophaa barbaachisa kompiitara isin barbaachisa barnoonni fakkeenyaaf waan kana jechuudha barnoota teknoolojii dirqama baratutu isin irratti dirqama jechuudha bilbiluma nama kamiitu nama duuba xalaftanii dhaggeeffatuuf dhossaan jechuudha barnoota isin barbaachisa barnoonni kun yoo xiqqaate gara ji'a 8 waggaa faa isinitti fudhatuu danda'a jechuudha barnoota uf danda'e qabaa jechuudha waan akkana dalaguuf sanbiraan ammallee biyya keessa jiraatu sun mootummoon biyya sanii fakkeenyaaf
to'annaa jala si oolchuu danda'a jechuudha. Sababnis wanti akkanaa kan eeyyamamuuf jechuudha namoota fakkeenya badii gurguddaa balleessanii seera mootummaa cabsanii waan tokko balleessan kan mootummaan akka to'atamu irratti murtaa'e lakkoofsi isaa haa godhame teelee biyya saniitiin walii galame haala saniin nama san jechuudha guutummaan guututti to'atamuu danda'a. Atillee fakkeenyaaf barnoota teekinooloojii barattee yoo qabaatte akkasumas kompiitarri yoo kan simbira jiraatu ta'e imoo miti waan barbaadde bilbila namaa guutummaan guututti koontirool godhuu ni dandeessa. Garuu dirqama paaspoortii mataa keetii si gaafata. Waan adda addaa piroososa hedduu si gaafata jechuudha. Piroososa hedduu san deebisuutu sirra jiraata. Egaa waan san hundaa deebistee maaliif akka nama kana xalafuu barbaaddu akkasumas maalirraa namni kun badii maalii akka qabuu fi maal akka irratti hojjetu deemtuu fi waan hunda waa baay'eetu jira gaa hordoftoota kiyya. Kana hundaayyuu jechuudha isin deebisuu dandeessanii jennaan kompiitara yoo harka qabaattan imoo miti bilbila namaa guutuun guututti koontirool godhuu ni dandeessan. Kanaan alatti imoo namaa akkamittiin dhossaan xalafuu danda'a bilbila iPhone qabaa maali in dandeessan tasuma eeyyama nama saniitiin yookaan bilbila nama sanii dhossaan leenta'u yoo ofirratti koontirool gootan qofa akkasumas bilbilli nama sanii yoo isin harka gahe qofa saniin alatti imoo namaa tasuma xalafuu hin dandeessanii jechuudha. Kana rafaatiif irraa dhabaa dhugaan isiniin jedha. Waan akkana inillee hin gaafatinaa jechuudha. Maaliif deebii hin qabu ka waan deebii hin qabne tokko gaafatullee yoo gaafatanillee deebii argatuun baay'ee ulfaataa jechuudha. So kanaafuu imoo guutummaan guututu eeyyama nama saniitii fi yoo eeyyama nama sanii hin qabaanne lakkoofsi namni sun imoon banatee forward yoo isin irratti tahe qofaa jechuudha. Hordoftoota kiyya yoo isin irratti hawwalamee jiraate yookaan isin irratti xalafamee jiraate lakkoofsi nama sanii koodiin bilbila isa irratti dhuftu sun bilbila keessan irratti xalafamee waan jiruuf isin bira dhaqqabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu jechuudha imoon baay'ee sekuriitii cimaa tahee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya keessafuu bara 2023 kana waa baay'ee sirreessee jira jechuudha. Waa baay'ee sekuriitii hamaa ta'e jechuudha. So kanaaf imoon immoo namoonni nu xalafa jettanii dhossaan namaatu nu bira nu keessa jira jettanii shakkii takka malee viidiyoo kana yoo ilaaltan akkamitti akka nama isin keessa imoo keessan xalafee jirullee guyyaa guyyaan cheek godhattanii shakkii takka malee imoo keessan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni immoo imoo namaa dhossaan akkamitti xalafna jettanii gaafatan har'a booda deebii guddaan akka isiniif deebii abdiin qaba. Har'a booda imoo namaa bilbila Android fi bilbila Huawei qabatanii imoo namaa xalafna jettanii tasumallee hin yaadinaa jechuudha. Namoota kompiitara qabu qofaatu waan akkasii dalaguu danda'a. Sunummaanuu dandeettii addaa yoo qabaateedha. Sigalee dandeettii waan teekinooloojii wal qabatu barnoota uf danda'e qaba wanti akkanaa jechuudha. Kanaaf barnoota akkasii immoo yoo kan baratuu barbaadan ta'e websaayitii wayii kan maallaqaan baratamu ni jira. Isiniif tuquunan danda'a jechuudha yoo fedha waan akkasii baratuu kan qabdan ta'e hordoftoota kiyya. Kanaafuu haala kanaan jechuudha imoo keessan sirreeffatuu ni dandeessanii namoonni gaafii akkanaa gaafatanillee deebiin keessan isiniif deebee jeetiin yaadaa jechuudha. Hordoftoota kiyya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadee dhufelleen kan jalqabaa kaasnee hanga ammatti waliin ilaalle kan akka isiniif galuu fi akka warraa barattanillee abdiin qaba. Marree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala Oroomaan subscribe godha akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina. Viidiyoon kunillee akka namoota baay'ee bira ga'ee namuu irraa fayyadamuuf like tuquu hin dagatina. Akkasumas hiriyoota keessaniif garee adda addaa irratti viidiyoo kana share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Hordoftoota kiyya bakka isiniif hin galinillee komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatina. Yeroo kamiyyuu yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni irraaf qabadhellee asumarratti kan xumuramu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa Liibana.